Ani kanan itti dhufe godina Shawaa Bahaati aanaa Boosati. Aanaa rakkoodhaa saaxilamtee aanaa baay'ee rakkoo guddaa keessa jirru. Uummanni buqqa'aa jira. Maalirraa kan ka'e Minjaar Shankoora Boosaffan Taalle kuni ganda saaxilamaa jira Sinxaaleeyyiidhaan. Gandi tokko ganda Borcataa kan jedhamu inni nama fuula 200 qabaa buqqa'ee aanaa wajjin waallalaa jira. Horiin irraa oofamaa jira. Baay'ee gubii guddaa gubbaarra jira. Kana yeroo ilmi abbaa gadaa nu bulchu keessatti yeroo mootummaan Oromoo ta'ee nu bulchu keessatti achitti Oromoon cabaa jira, du'aa jira. Dubartiin horii ofiitii baatee horii ofii yennoo jettu horii irratti du'aa jirti. Daa'imman du'aa jiranii. Akka aanaa Boosatitti gandi muraasa kanii ganda 42 qaba magaalaa wajjin ganda buqqa'eetu caala. Baay'ee rakkoo cimaa keessa jirra. Minjaar Shankoora ganda Kitichaa ganda Amooraa an jedhan kuni muluun gaara gubbaa taa'ee Oromootti gadi kuwaasee Oromoo fixaa jira. Nuti garuu akkasumatti taaneet kan isaanii aanaa Boosakkeecha Walancitii keessa warra jiru hin dubban hin hammanna mee ofaa beekan jenna. Kana garuu akka mootummaa federaalatitti federaala waliin jira wanni kuni nu jabaadha. Mootummaan naannoo Oromiyaatis kan Manjaaris kan waligaa warradhaati marii kana nu deemsisaa loon dhumaa jira namni dhumaa jira. Isin hojii gaarii nu hojjechaa jirtan. Misoomni amma argine kun muluun hoggaa nagaa taane misoomni jira. Baay'ee rakkoo cimaa gubbaarra jira akka godina Shawaa Bahaatitti. Wanni nu beekuu qabdan Hadaamarraa ka'ee isin beektanii hamma Jibuutee galutti karaan kun masmara. Karaan kun cufame jechuun karaan kun bade jechuun wirtuu biyyattiiti karaan Jibuutee kun. Shufeera du'aa jira, shufeera qalamaa jira, shufeera butamaa jira. Maatii ofiitii kan barahaa meeqa deemee too dhufu. Kana xiyyeeffatanii warratanii irratti akka nu hojjetamu. Karaan haarofti bahus hin jira. Karaa san irratti akka itti garuu dhaga'uun ooltanii mattara dhabanii warratanii kara olaanu naannoo Boosatitti aanu mattaramee garri gadaanu mattarameen hojjamne innis misoomaa yoo yeroon ga'e immoo kan pirojektii sunurraa ka'uu danda'a. Waan kana ta'eefuu kana sordoffii nu godha. Nageenya irratti yaa bobbaanu nageenya nu jabaadha. Nageenya irratti baay'ee dhiphama guddaa qabna. Aanaan kun aanaan Boosatti Fantaallee waan keessa jiru isinis inuma beektu.